galatomi adiru ya Dr. Ali Birra. Knowing that Ali is alive in spirit. Karan manappa gadaesa datengal masajajadesa. Sirbi adiru Ali Birra sirballe jechuun nama rakkisa. Hadiisa fakkaata tokko tokko. Dubbiin calqabarraa otoo eegalamtee bareeddi jedheeni. Ittiin haa barannu siyaasaa fi herregaa. Reefka guddaa san qabatee kophaa isaa. Ambulaansii uummata Oromootuun jedhee natti tola. Wanni maqaa isaatiin hojjetamuu deemu jira. Sagalee xiqqoo asii dhagaan jira gara kanaatti fidan. Sa'aata ka keessa barreessee naa kan sirba kana. Naman itti haasa itti mirlee jiru jedhe si qofattani meedhe. Ati teenya takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase. Tola isiniif hawwina nu martu akkas. Sagantaa seena qabeessa kana sponsor gochuun aantummaa keessan agarsiisa. ETV Afaan Oromoo irratti guyyaa ayyaana Eid al-Fitr sa'aatii 11:00 nu eega. Eid Mubarak. Eid Mubarak.